Galatooma ulfaadha. Subscribe godhaa seenaa viidiyoo kana namni argitan like illee akkasuma yeroo keessan Fakkaatti si fakkaatti si fakkaatti. Mee eessan na fakkaatti? Mee eessan? Na himaa mee eessan? Gizee hunda si fakkaatti maashaallah haadha razaan obboleettiin tantee jettanii. Maaliin na fakkaata? Maaliin na fakkaata? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Like, share, diddanii jirtan subscribe godhaa YouTube haaraya. Kiyya keessattuu kiyya fa'a. Naga gaafa naga dursa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii Ummuu Razzaan akkam jirtu Oromoo ko. Baga jiraattanii nama nooraa budhamne ofii uforaabaa jirra. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Namootiin hedduun jechuudha obboleettii tiyya jaalattanii kabajanii jirtanii YouTube isii maashaallah Baay'ee jettanii. Galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Immoo amma ana challenge maal jedheen haga 15 tokkotti inshallah kuman seentaa maatiin kiyya kabajamtootaaf jaalatamtoonni kiyya subscribe sii godhanii jedhee waadaa galeef. Albeen abbaa qalee abbaa qalee murtee miti qalee jedhan. Albeen abbaan qare Doktora Tosii akkana jedhaa jira. Doktor Razaan tuyyuu mammaaka kana nuu gabaasanii albeen abbaan qaree abbaa qalee jedhan. Inuma maannaan jette yuutuubiin kan kee kalammataa bantee waggaa tokko si caalee jira sabiskiraayibiin kaleessallee 260 har'ammoo 271 akkamitti andeemee jira naan jette. Kanaaf ta'uu qabaa jedhamuu qabaa bannaati zabiibaa. Mee TikTok dhiisi qajeelimaati kiyya haasa'i. Qaa itti mul'isaa kiyya. Har'a akkana seena. Bilbila ifa. Bilbila qooya wannan irraa isinii dhaamsa. Laayitii irraa isinii dhaamsa. Inni dukkanaa'uun argan ka. Argitee laayitiidha meeqa 258 maasha Allah tabarakallah jedheenii jira rabbi si yaadabalu isinillee galatooma. Eeshi sa'aatiin ammootuyyuu 222 ulfaadha viyuun caala sa'aatiidha kan barbaachisu sa'aatii fi subscribeidha sa'aatii 1000 kan barbaachisu YouTube irratti sa'aatii 1000 kana keessa ganaa meeqa jechuudha uffay kiyyammoo sa'aatii 10 bichaa qaba YouTube kiyya xiqqaarraa wal dorgommii jirra abbaa mooyatu itti ilaallaa hundumaafuyyuu akka ana caalaa isii jaalattanii hinaafee jira. Dhugaa rabbii dubbachuu fi YouTube kiyya viidiyoo gadhiisee namni subscribe godhe nama lama bicha 66 maal isin godhe anumatu kanumatu naan malamoo viidiyoo Ummuu Razzaan san seewun oolan kuni ZDM jedha qubee sadi qofa isin dhib da qubee sadiin tana qofa namootiin YouTube sunillee linkiin isin hin ga'ee search godha ila adaa kana isarra gadhiisuudha. YouTube isarra gadhiisuudha bakka subscribe Channel makana jecha. Kanuma channel makana maaliif jennaan dirqama guddaa irratti himuu qaba. Hin arganii bar si ajaa'ibaan arganii garuu maaliif akka subscribe godhuu didan. Ara godhaa Oromoo ko ara godhaa subscribe godhaa like share godhaa. Garuu kiyya dursa kiyya sirriitti kiyya. Rakkoon qabu matakkallee rakkoon qabu. Ka isinillee subscribe godhaa kiyyallee subscribe godhaa. Garuu kiyya caala subscribe godhaa. Kiyya isiniin jedha isin sheefidha. Ana immoo waan baay'ee isinii hojjedhaati sheefi. Araanillee waan barbaaddan isinii hojjedha. Haaqa daabboo sanillee fidi jedhaani. Akkasii ammallee dhugaa rabbii dubbachuuf jechuun birraa yoo bari'e waan baay'ee hojjechuu eetti. Rabbi nagaa na bariisisu. Warri keenya qotee bulaadha. Qotee bulaan akkuma beekamu birraa midhaan fash gootanii miirii maashaallah garbuun of iddaare. Kallal fidaa. Laazim nashelachuu qabda. Ani isinii galee annama walii gaffiigee jiraadhu. Isaan garbuu maasaa irraa nyaatanii kanaaf dirqama kumtaala takka garbuu kumtaala takka qamadii naa fiduu qabdi. Jechuun kana qonni kenna. Xaafii maalii ammoo hin qonnu isiniin jedha isin jaalanna isin kabanya daqiiqaan 4 qofa haa ta'u malee subscribe namootuyyuu 1000 ta'uu qaba. Waraabula.